Okay. 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 Mula dama. Yeah. Yeah. Lupa. Okay. Warri mana hundi keessan warreen sagantaa keenya kabajanii sa'a dheeraa kana nu eeganii asitti nu ergamtan jalqaba irratti hundi keessanuu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajaa fi jaalala guddaa isinii qabnaa bagani gaan nu dhuftanii egaa akkuma beeksisa isinii maxxansanetti sagantaan keenya irraa maal akka fakkaattu isinuu agartanii jirtanii. Inshaallah yeroo bareedduu fi yeroo gaarii dabarsina jeeti yaada isin immoo warreen as keessa jirtan laayiviin hundi qoofillee akka nu hin qabne namoota irratti nama 2,700 jira yeroo tokko hundi keessan sheer godha taappiin wanna vaayiraala godha jaan viidiyoon akka hin qaqqabne godha inshaallah rabbi wajjin keessumoonni keenya kabirolleen warreen ajjala jiranii sagantaa keenya wal duraa duubaan kan eegallu tahaa inshaallah sagantaa ni jalqabnaa hundi keessanuu miira isinit dhagayamu jiru fi egaa waan isinit dhagayamu jiru hin beekanaaf galatooma ulfaadha ilqaba irratti isin lamaanuu badoo fi callaan waamicha kiyya kabajanii egaa asitti naaf argamuu keessaniif hedduu galatoomaa mee jalqaba callarraa hin eegalaa callaa bagana gaan dhuftee salaamtaa hawaasa kanaanis ta'ii nunis salaamtaa jedhii jalqaba irratti mee nu eegalte. Dura durso abdiq ya galatoni وانا كنا في بستي اسنام كيساني حواسك يمو جالتا ما في خبجما وقا خدتك اولي فاسمي سوشيال ميديا خنرا ان اسن كفلتيسي اسن بشنازيسي راكو في قد خيسا اسن باسو مالي في فرقو سنتي راكوتي يعني عصرتي ولا اسن كبجي يادي امبيخو خنافمو ديفمان اسن غافدا guyyaa takkallee miidiyaa kanarratti dhimma dhuunfaa kiyyaatiin ol bee haasee isin dura dhaabbadhee isin rakkisa jee wallaahi yaadiin beeku kunoo rabbiin waan jee malee hin tafu so har'aan tana fuula keessan dura waan hin dhaabbadheef dhiifama guddaan isin gaafadha. Thank you wallahi galatoomii tigichoo badoo kiyyaatillee waamicha kiyya kabajjee asitti naaf argamuu keetiif hedduu galatoomii hawaasaanis salaamtaa jedhiinii سلامتا من جاي تنبور خرج كنا كم أيه بلان دوسي السلام عليكم وعليكم السلام سجلي تكشو نه أيه سلام تاري كيساني بره دقيقة أيه أقول لهم سماه كبجاء بوكي كوما لوكي ميجا تكو ميجا كفر تيمكي فساني كذا كذا فساني مكوا كواجو تكو أسي موافر كذا فساني أواسي مو Ndafo kan tulu fi abdi ni beha wadana ga nui don mando. Thank you. Okay. Esmolin azala jirtan. Ega amma directly khara sagantaa teenyatti achi dabarra badhaa sooti kishoo sagaleen kan ta'e I think sirrii jirtanitti hin fakkaatu nu sirreessitaa telefoona handiifi akkas jira. Sagalee nu sirreessi badoo. Mee haasee mee badoo mee sagalee nu jirtu. Sadii lama takka. Dhagaa mama. Sagalee na deddeebi'u jirti eessaa akka taateen beeku badoo moo callaa biraa akka ta'een beeku. Yuutu boonee ilaallu mee? Na deddeebi'u jirti. Okay. Wanni beekuu qabdan ijoolleen tun obbaleeyyanii saayiba bira kutanii obbaleeyyanii egaa akkuma beektanitti arrabaa fi ilkeenis wal dhaya abbummaan fedhee obbaleeyyan garaa tokko beekuu waan mantattaan irrattis wal tuqa sun haala addunyaan nuti keessa jirru ilma namaa ta'ee hawaliin tuyinee fi hawalitti hin buufannee fi hawalitti hin buune hin jiru. Sanuunti keenyaa ni beeyna. Inshaallah sun immoo obboleeyyan keenya haala bareedaa ta'ee fi haala gaarii ta'een gaafii gaafataman irratti fudhattan ta'e haasawa guutummaatti fudhattanii
Aartii keessa eefa waliin seenanii hawaasa kana gartee waan adda addaa bashannana sagantaa bashannanaati. Mudannoon xixiqqoon mudatteetii xiqqishoo adda fagaatanii saniif immoo inshaallah furmaata rabbiin ni fidaa. Har'a yoo rabbi jidduu ni dhumti jeeti yaada. Tole jalqaba irratti callaadhamu badoo ofiin carraa kan hin carraa kan duramu. Okay. Sumakan isaan naani tokko. Callaafiin carraa kanaa maanta na jalqaba irratti mee callaa asiin guddisa. Callaa. Mee callaa kiyya egaa jalqaba irratti badhaasoo obboleessa keetii anis obboleessa keetii hawaasni diriirus obboleessa keetii haadhota keetii abboota keetii obboleettii keetii nuti hundi bikka kanatti argamne har'aan tanaa waan isa gidduu mudate kana fixuudhaaf rabbii wajjin asitti argamna. Mee jalqaba irratti osoo hara wal dhabdeettiin seenne fi obboleessi badhaasoo akkamitti walitti dhuftan mee jalqaba irratti akkamitti walitti dhuftanii hagam hojii dhuftanii aartii keessa akkamitti walitti seenuu dandeessan kana kan isin jalqabu. Galatoomii abdii ulfaadhu osoo gama deebii keessatti osoo seenan dura hoggaan ammaan tana bakka kana taa'u ulfina yookaanuu kabajaan natti dhaga'amaatii miti hedduu ifitti qaachaatiin taa'u jira bakka kana haalaan jechuudha. Because waliin bakka kana dhufeef obboleessa kiyyaa wajjin wallolee ta'uun haalaan na xiqqeessee jira. Ammas nama dhaloota kanaaf fakkeenya ta'uu barbaadu tokko so paablika kanarratti dhufee dhimma obboleessa kiyyaadhaa haasa'uun qaanyii lammadaati haa ta'u garuu gisee garma gaafii keetii deemu naafi badhaasoo 2016 rabbumaa wal nu barsiise namnillee wal nu barsiifne I think hojuma aartii tanaa wal nu barsiise bakka agarsiisa wayittiin arkeeni ture an agarsiisee deebi'een agarsiisee arkee akkasii dubbiseenii dandeettii bareedaa qabdaa dandeettii guddaadha qabdaa ati haala nama jabaadha wajjin haa hojjennu jee an gaafadheeni akkasitti waliin hojii eegallee jechuudha. Waggaa 10 oliif jechuudha akka saayibatti osoo hin tahin akka obboleeyyanitti kan waliin jiraachaa turre rakkoo fi bal'oos hojii qooddataati hanqarraa as geenye jechuudha tanga uffataas kan walii uffachaa wajjumaan as geenye jechuu dandeessa naaf inni adda baanee hin beeknu. Waaw. Mee diraamaalee keessatti diraamaa hagamfaa hojjettan yaadaan fakkeenyaaf tilmaamaan hagana ittiin dandeessaa? Yaa nuti osoo gama yuutuubii carcarfaayin hin dhufin dura yuutuuba biraa qabna ture. Osoo yuutuuba san hin baniin dura feesbuuk irratti gadhiisu ture. So yooniin tilmaamaan siif hime malee lakkoofsa isaan hangana jee hin beeku. Tilmaamaan garuu I think hanqaa irratti viidiyoo 250 220 hangana 200 ol daleenee jiranii yaada. Feesbuukaa fi yuutuubii biraatii fi yuutuubii namarrattii fi yuutuubii keenyaattii fi miidiyaalee garaagaraa irratti kan hojjenne. Wali qabame hanga viidiyoo 220 hanga 50tti daleenee jeetii yaada. Waaw. Galatoomii sittiin deebi'a. Badhaasottiin achi dabra. Badoo hiyya ammallee galatoomisin jecha osoo ragaa fi deebii kaanitti achi hin deemne atilleen akkuma obboleessii keenya callaan wal barumsa keessa jirti. Mee obboleessa kee callaa wajjin akkamitti walitti dhufte aartii keessa akkamii waliin seentan haalli isin wajji jiraachuu turtanoo maal fakkaata? Mee kanarraa xiqqoo furamuu. Galatoomii dhugaa dubbachuuf illeen dubbiin tun akka miidiyaa irra hin dhufneef hedduun ifaajuu ture. Hunda caalaa immoo silbeera jeetii yaada. Akkamitti akkana sararlee dhufuu dandeenye beekaa. Maali bakka galu. Haa ta'u garuu gara ibsaa yeroo ta'u akkuma inni dubbate naaf callaan waggaa 8 moo 9 ol barbaade. Bakkattummaa walitti dhufee tarabbii sun hunda caalaa garuu aartiin sirriitti walitti na barumsa ture. Diraamaalee garaagaraadhaa osoo hin akkuma inni jedhe barumsa keenya wal fakkaataadha. Gama feesbuukaatii fi hojiilee garaagaraa hojii godhachuu danda'u. Ada stage jauh. Baru ya segala itu kok anu le nanti dalam tunjuk. Aku ini mood ko di ci khas me yosin. Tidak ko tunjuk no. Amo ini kamu? Ya segala me tik shol no dia. Kol mit segala. Daga mo. Amma ni daga amma khaya. Okay tu. Ya थोड़ा उर्दू देगा गाय ना भी चलना तुर्रे फोड़ कर
sababa rabbiillee ta'ee baqattummaa kun waliin fiddee waggaa 8 hundi caalaa maaf waliin firoomsee akka hojii raawwannu godhee hojii aartiiti. Hojii aartii irratti immoo waan takka filamaan gama feesbuukaatiin osoo yuutuubiin isteejiilee garaagaraa dabalatee jechuudha. Waa iddoo hojii dalagu biyyaa keessaa garuu waldhabdee ni dhufti. Maal akka ta'e kana garuu waaqa jijjiiramuu isa fide. Anaafis hin galu. Hundaafuu tura wal baay'ee naaf inni. Thank you. Galatoomii amma karaa daayirektii karaa sana osoo hin seeniin duratti birraadhaan ol naqadhaa naaf obsaadha akkanumatti. Birraa fiti birraa fiti. Birraa kottu yeroo takka ol naa seeni. Thank you. Birraa asirratti viidiyoo nu banii. Okay. Birraa iyya viidiyoo nu banii yeroo takka. Please. Come on. Gasti eenyutu akkana gurguru jira wayit. Gastiin tuttuqinaa please. Okay. Birraa viidiyoo nu bani yeroo takka. Thank you. Bagina gaan dhufte. Okay. Amallee hawaasni irra deebinee galatoomaa jalqaba irratti birraa kiyyaatillee bagina gaan dhufte obboleeyyan quuqaan obboleeyyan dhukkubsitee hojii ta'e dhiistee as gubbattiin warqamuu keetiif anaa dhufu bagana gaan dhufte jalqaba irratti hawaasaanis salaamtaa jeeni obboleeyyan keetis nagee gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tak kira tu ya. Wan saya bukan jadi wala bang kana kerja tu ini. Ya ada sosial media itu bohna. Namun dua tiga jalan sering kuliah tu ni. Ada ummo kerja kerja berada di rumah dah memang kerja le dah tu wan dan di sini belajar lebih mula berkana. Boleh cara juga lu kerja itu juga lebih fadil juga. Kita ni lain bani rako itu lah. Wan masalah nam ni jong panau dah ni. Berkata kata tergamu kana itu tu kan. Agak tu ninja. Kemudian kemudian itu namanya anggap betul jalan tulen Arab di kini level modal tiga ni, namanya itu buat juga, berarti aru yo kau, aku itu mana arawan, ini jual mana ba? ما لسه سجلي أنا تبرد استقلت بالراديس مين تلفونه تولج سجلي مين أوكي سجلي جو جران كومن تينيس بيتا سجلي تولجا كل ميتي سجلي مالي بكرة ها إرفارن قبل مين أوكي سوكي استيفو فيه Jika amma negara, negara kamu. Oke amma. Amma posto itu. Adiga itu kurang deh, suram ni berada kau jiran. Oke, ini lagi sini mi. Aye itu berah, aye deh. Oke. Akan di. Nam tu tiga ulun ada ba? Nam ulun ada bembo. Ulun mesti arah kaba di. Boleh tak arah tu kerja tu kalau tu minta ni berkata di ram tu arah kamu kana tu juga. Itu nanti malah tu. Ani Izal lebih lu betul ni. Nama kafani tu lingkaran ni. What? Segala yang kamu Muhammad. Amma kati yega, malisa kullu miti sagalente. Hai. Ne? No, dengar boleh tak? Tolci sagale. Ammo. Es me. Berra. Hah? Me Wei si jagam? Bar wei shi ja esai. Wei dia bu me. Anu nanti kamu kira bakal tempe aku. Me be devi me. Me anamut ogun lal amma shi ninjirtu. Okay. So sagaleen tiyya qulqulluudha mi simbiratti sagaleen tiyya qulqulluudha inni dhageessami sagalee qulqulluudha sagaleen tiyya akka ajaa'ibanti amma tajaajila qulqulluu okay birraa deebi'e hirkadhu okay invite okay
Bada invite si godhe jira. Kottu accept godhe. Haro ni jirta azala. Haro no jiraatte nambara takka takka tuqi. Hara boodatti jirra.